Shawar kafuri ordoftoota kabajamtoota chaanalii Itoophiyaas kadhachuu irratti argamtanii nagaan Kiristoosni fawwaayeetu jecha egaa akka har'ammoo bidiyoon tokko qabadee jira. Innis maal seetanii lahamii hin beektu jechuudha. Akkuma beekamu foon kana kabaabii hojjechuudha. Kan akkaataa kabaabii itti hojjetamu isin agarsiisaa warra hin beekne warra beektan si'a. yaada keessatti qoodaa koomenti yaadna oduu hin dagatnaa sin jedha akkasumas immoo yoo ani akkaataa ittiin hojjedhu isin agarsiisaa kan akkuma argitanii ittiin hin qabu jechuudha lafee hin qabu afaan jechuudha akkuma isinitti mul'atu homaan qabu miicee qulqulleessin jira shunkurtii illee akkanatti kattafee gurgursee jechuudha qimamillee kinoo kana qopheeffadhee jira biradis giddirri immoo isa kanaadha jechuudha أكثر في بالشعبي مصر اسمه مصر اسمه guddaa jechuudha isaan walitti nama hanga dhumaatti hordofaan isin jedha hanga isin agarsiisa كنوا مارجا جرتني أنا في الجلسة كمون ما أفهم ما ربي فاسلتي ما يوم يوان إثيوبيا يوان جنيه بيكتو يوم بيكتا ورقار قرفة وانا كسكسي أكل ما تجد دبلو في شو ناجي شو كتير شو ربنا marga jirtanii oo anga maatnaawani tura kinoo marga jirtanii akkanatti waa'uma yuuti daddabalee jira amma kaayee jira inti daqiiqaa 5 waan akkasitti fudhatu gidirratti waan ta'e na waa'uma yoo erguma tokkotti naqxaniitu كان فكرت إني جدا يا برنس كان هم بيفتو شفتني مو فيك إنه برا إني جدا كسمسي يا أنا يوم نكون ماتين جدا وانته كباري وانته أني نمون بيجني برنس كل اللي باي متفور وانته فيك إنه برا نكوني دقيقة عشان يبود هم بالشيسة ورب جري يوم جات سنة مو ننداك شو أداك يا كتير تلوجدو نقرس سانغ ما تناولين تراين سنجاح كتير سنوات ناتو إذا لحمت كانوا جريت الزراعة ما كان جرستاني كانوا حامين الزراعة
xiqqeessitan immoo akkanatti walii firiijii keessa kaa'aa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii egaan gadhumatti namni